بسم الله الرحمن الرحيم. قالت هما سنيسي تي في نملتني لما كان الرتمريا كجيسون وفستنو فيروكي سنيفي لما كنت لما يروتي أكما تريف كاستي لما هندكين يو أكا أمانتاتس أكا لمماتس أكا أمانتاتس لما نو إلالتو دا لما يكوني بيا غافة جنو ولين كابنا نجينيس يوتي ولين كابنا غاريس بداس بيا كان كيستو أممو صدر كاغر غرات ولي جنير راقود نوان تيدافي يروتو كتوكو وانتي أتجلستي ميهابلتو بور إلال لجتو انجراتا يروتو كتوكو مو جلسون كيسون مو دكي ركونسون بايته كرنتانين أكني بهو هيكن تانيس أكارغتو قامني غرغرا أكو في بربادو تكدمتي بهو تا أملا كناف وان كان رتي مرين برباش سادا جتنين وامو كيسني بغلتوما غرغا في كيتي تغافن ديبيو اغاكم بيكم بيكوني وغوتا جارا ديرا داف بي إثيوبيا كوني اكاتاني ولت دفيني حواسما ولت دفيني امتا في موتما غدو اتتور امبيكما توكو غبار رجرا توكو جل رجرا توكو بولچادا توكو بولادا tokko hacuucaadha tokko hacuucamaadha tokko bitaadha tokko bitamaadha haalli seenaan biyya kana waggoota dheeraadhaaf ture jechuudha keessattuu maalummaa isaaniitiin namoonni dhiibaman jiru amantaa isaaniitiif kan dhiibaman jiru uummanni muslimaa sababa amantaasaa bara hatseewwan as darban irraa kaasee wareegama gurguddaa kaffalee jira biyya jaaruu keessatti gahee qabaa dinagdee biyyaa keessatti gahee gurguddaatu maqabaatu garuu abbaa biyyaatti jedhamee fudhatamee innis an ofii abbaa biyyaatti mataa isaa ol qabatee walqixxummaan isaa kabajamee fi jiraachuu keessatti adeemsa dheeraatu ture kun mirkanaa'uudhaaf jechuudha haa ta'u garuu yeroo yeroodhaan uummanni muslimaa akka dhuunfaattis jaarmiyaalee garagaraas ijaarees hamma sadarkaa dhaqee meeshaa waraanaa kaasee illee sadarkaa itti bosona seenullee naannoo garagaraatiin karaa kaabaatiin karaa bahaatiin karaa lixaatiin adeemsi dheeraan wanti godhamee jira kun seenaa yeroo baay'ee itti deddeebi'anii waan haasa'amuu qabudha seenaa darminyaatu waan ta'eef hin darbus waan ta'eef haa ta'u garuu qabsoon isaa kun yeroo yeroodhaan firii wahii qabsoon sadarkaa garagaraatti yookaan immoo buufata garagaraa irratti gaggeeffamaa turan kuni bu'aa mataa isaanii kennaadhuma deemani iddoo barbaadame gahamuu dhabuyyuu malee wanti gaafatame akka gaafatametti deebi'uu dhabuyyuu malee jechuudha gabee gabaabinatti yoo fudhanne fakkeenyaaf mootummaa Haile Sillaasee 1966 gaafii gaafatame 13 dha bara 1987 mootummaa Mallas Arasana presidentini kan ture eenyu maqaan isaa Alamallas Taqlaa presidenti ture inni sun Taqlaa ministeera jarri kun akka walii galaatti gaafiin sagaltu gaafatame kuma lamaaf afur immoo dimtsaachinis samaan gaafa ba'u gaafii dhan kana cuunfee gaafii sadii itti deebisee gaafii sadii dhiyeesse gaafiileen kun hamma wanaa kan deebi'an jiru hamma wanaa kan hin deebine jiru haa ta'u garuu bara waggoota 5-6 jijjiiramaa kana asii uummanni muslimaa hamma ta'e tokko mataa ol qabatee mootummaanis beekamtii kennee fi seera irrattis jaarmiyaaleen isaanii kabajaa argatanii labsiidhaan labsamanii adeemanii dhiibbaan uummata muslimaa irra ture kallattiidhaan imaammataan laakuun baay'ee jala sararamuu qaba mootummaa wayyaanee keessatti dhiibbaan uummata muslimaa irra ture caasaadhaan poolisiidhaan yookaan imaammata mootummaatiyyuu ummata muslimaa kana hordofuu qabna ummata muslimaa kana adeemsa ofii barbaannetti micciirree deemsisuu qabna to'atamuu qabu hordofamuu qabu jedhee ganamaa galgala qaamni nageenyaa security yookaan kan deenannatii jedhamu hojii guddaan kan itti kennamu kan inni bajeta gurguddaa itti qisaasu kan inni itti biizii ta'u ummata muslimaa basaasuudhaa fi ummata muslimaa kana dhiibbaa garagaraa irratti gochuudhaan jijjiirama as garuu mootummaan jiru kuni akkuma beekamu qabsoo kana keessatti
jijjiiramu kanaaf iyyuu qabsoon bu'uura ta'e qabsoo sagaleen keenya dhagahamu jedhee jalqabamirraa ka'eetu wanti kana kaasuuf maali seenaan yeroo hundayyuu irraanfatamuu waan hin qabnee fi waan iddoo ka'ames namni beekamu dhaloonni as deemus eessaa kaane eessa jirraas garam deemuu qabnaas beekuu qaba waan ta'eedhaaf haa ta'u malee jijjiirama kana keessatti wantooti gurguddaan nuti arganne jira wantooti immoo adeemsa keessa arganna biyyis ganaa jijjiirama keessa jirti hin ceene hin tasgabboofne iddoo garagaraatti boora'insa nageenyaa garagaraa jira kan jedhe uummanni muslimaa immoo mootummaadhaaf uzrii kennee obsee eeggataa jirus immoo jira. Utuma kanaan jirru garuu naannoo garagaraa keessatti iddoo garagaraatti wantooti uumaman kuni gaafii kan uumaman kaasan jiru. Yeroo garagaraa keessatti jechuudha. Iddoo tokko tokkotti aggaammiin, iddoo tokko tokkotti nageenya booressuun, uummata muslimaa kanatti gamuun, jaarmayaalee muslimaa masjiida kabajamaa itti gamuun, ulamaa itti gamuun, iddoo tokko tokko da'awaa uummanni muslimaa kaleessa dhabe har'a mirga argatee uummata isaa gadi bahee barsiisuutti jiru kanatti gamuun kuni mul'atuu eegalee jira tibbana kana jechuudha. Kuni maalirraa ka'ee eentu kana duuba jira kan jedhu kun qorannoo gurguddaa barbaachisedha yaada. Maaliif jennaan amantiidhaan daldaluun biyya kana keessatti bu'aa akka hin qabne argamee jira. Amantii tokko hacuucanii tokko ol qabanii adeemuun biyya akka hin ceesisne guddina biyyaa akka inni boodatti harkise arginee jirra. Kan biyya kana ceesisu mootummaan amantaalee hundarraayyuu fageenya walqaxataa irra dhaabbachuu qaba at equal distance. Tokkotti dhiyaatee tokko fageessee tokko abbu'aa jala kaa'atee tokko miilla jala kaa'uu biyya kana keessatti waan shaakalamee yaalamee bu'aan finne jijjiirama finne waan ta'eedhaa fi kuni adeemsa sirrii miti mee maaltu deemaa jira maaltu kana booda jira kan jedhu kuni irratti nusi yaada wal jijjiirree marii keenya kana har'aa bu'uurri isaa kana ani waan kaleessaa hamma ta'e tokko yaadachiisuudhaa dheetum kana tuqe.